Itoophiyaa ba'am afaaniin Itoophiyaan ijaaramtu takka illee hin jirtu. Akka amma biyyiin faa jedhan sanitti Itoophiyaan afaaniin ijaaramtu hin jirtu. Kaleessa illee mangistuun hin ijaarre akkuma biyyi kana zaachaa godhaa ture har'as abiyyiin Ahmad zaachaadhaan Itoophiyaa ijaaruu hin danda'u. Itoophiyaan kan ijaaramtu maddammaxinnaa maddamaamat bichaadhu akka gaafa jalqabaa abiyyiin dhufe sana. Itoophiyaa guddisuun kan danda'amu wal kabajuu wal caqasuu wal dhageeffachuu qofaani. Qawweedhaan anatu si caalaa anatu militarii qabaa anatu milishaa qabaa anatu jeeshii qabaadhaan Itoophiyaan guddattu takka illee hin jiru. Isinii galee kanaafi waa'ee Ameerikaa irratti ummanni keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf seneetarri Kirismaalii jedhan kamaayii kana Itoophiyaa dhaqee dhufe san maqaa isaallee sirriitti hin qabanne ka jalqabaa kamaayii kanaa miti kamaayii biyya afran deeme kanaa miti kamaayii biyya afran deeme kun badaa namichi dhukkee itti kaasee bilchiginnaa takkaman ka jalqaba deemee Abiyyi Ahmad waliin dhufee ibsa kenne sun abboo dubbii qolaa qoleetuma lafa gadi naqe hinjifannoo Abiyyi Ahmadiif akka Abiyyiin Ahmad maasaraa seenuuf akka Abiyyiin Ahmad gara aangootti dhufuuf gahee leencaa ka taphate gahee olaanaa ka taphate ummata Oromoo qeerroo fi qarree aboo laalimee dhugaan teessii galtee jirti Oromoo kanarraanuu dabalee hayyoota Oromoo qabdu alaaf keessaan hunda isaaniittu jijjiirama kana keessatti gahee olaanaa taphate jedhe har'a jijjiirama sanirraa tokkochi isaan fayyadamne jedhe isin wanni gootan sagalee kana qooda wanni marti ugguramee jira feesbuukni ugguramee attan peejiin kuni haga gaafa guyyaa 31tti namni seenee na daawwachuu hin danda'u baay'ina namaa laalinaa warrumaan jirtan kun yoo dandeettan sheer godhaa namni anjaa ofiituu viidiyoo kenna fuudhee gadi dhiisaa asiin seenee namni na laaluu hin danda'u peejii qabnu hunda nurraa ugguran feesbuukni ji'a 2 cufaa jira waan takka poostii godhuu hin danda'u waa barreessuu hin danda'u mootummaan akka malee hafuura nu qabee jira afaan nu qabanii jiranii bar garuma isinii dubbannu nama 120 na laalaa jira sababii maaliiti beeytu peejiin kun amma gaafa guyyaa 31tti uggura jala jira peejii kanallee jechuudha feesbuukiin baatii 3 na adaban guyyaa 7 na adaban waa poostii godhuu koomantii akka namaan barreessin liivii akka ani hin dabarsine ji'a 3 qulqulluu na adaban kanaaf Oromoo rabbumatu jira yoo jabaatte rakkoon bilisummaa dhufaa jira bar bilchiginnaan waan hundaan ummata keenya cal'isiisuudhaaf aktiivistoota Oromoo meelaala feesbuukni isaanii hundi hin dalagu bar ijoolleen teenya bar amma liivii maaliif dhiisan beeytu feesbuukni ijoollee Oromoo akka jiruun ugguramaadha akkuma jirutti ji'a 2 ji'a 1 ji'a 2 akkanatti nurra gadi guuranii abboo subhaanallaahi kaampaanii feesbuukaa kana keessa galchanii soddaawwan abiyyi kun hafuuruma baafachuu nu dhorgite hafuuruma amma kunoo waa takka yoo guyyarraa pileestoorii keessa seennee waan haarawaa gadi buusne malee waan takka akka namni seenee nullaalle ugguramee jira wanni marti kanaafi seneetarri suni dubbiin inni dubbate dubbii nama gammachiisu waan Oromoo onneesitti horuudha kanaafi haqa jirtu lafa kaa'e ammallee waan kana haqa jiru kana kabaasaa jiru eenyu beeytanii ilmaan Oromooti ijoollee Oromooti waan tokko wanni isin kabajaa godhuu qabdan ilmaan Oromoo qaqqaalii warra har'a Oromoodhaaf sagalee ta'aa jiru hayyoota keenya dubartoota keessaa akka seenaa jinjimoo Oromoon marti kabajaadhaa fi jaalala isii ibsachuu isinirra jira dinqisiifachuudha qabdan tattaaffii ajaa'ibaa godhaa jirti hintalli tun kaleessa irraa kaaftee agarraatitti seenaan jinjimoo takkaa Oromootti fuula jijjiirattee hin beektu nama galata qabuudha Oromoo bira ifaajaa jirti amma saga galmaan geettutti hin ifaajji haga galmaan geettutti hin ifaajji akkasuma Dr. Awwal Qaasim Aloo ifaajaa jira qomna isaatitti akkuma gaafa jalqaba Abiyyiin badhaasa Noobil Piraayisii fudhatu gaafa agara aangootitti Abiyyiin dhufu tattaaffii godhee Abiyyiidhaaf beekamtii agas ga'u kenne san har'as akkasumatti tattaaffii ajaa'ibaa godhaa jira Dr. Qaasim Aloo Dr. Heenoo Gabbisaa itti aanaa haftee Iskeel Gabbisaa hundi isaanii jabaatanii jiran akka ajaa'ibaa kanatti jabaatanii jiran har'a mee ilaala rakkoo Oromoo kana ammas kana caalatti seenaa jimjimoo dabate Dr. Qaasim Dr. Heenok hundi keessan gadi fageenyaan addunyaatti Oromoon maal keessa akka jiru Oromoo maqaa itti maxxansanii abbaa torbee jedhee ajjeefamaa jiru kana Oromoo abaa'oo shanee ajjeefamaa jiru kana addunyaan kanas hatattamaan hubachiisuu qabdan warroonni akka Dr. Heenok Gabbisaa warroonni akka Dr. Awwal Qaasim Aloo akka seenaa jimjimoo kuni sirritti waan kana addunyaan hubachuudha qabdi addunyaan Oromoon akka kaleessallee falmaa ture beeyti har'as ammoo waan kana sirritti
nu hubachuudha qabanii jechuudha. Kanaaf wanti isin dalagaa jirtan waan nama boonsu jabaadhaa. Qaama dhimmi ilaallatu waliin jajjabaadhaa. Rabbitu nu tumse kaleessallee. Oromoon kaleessallee ifaajee kennaani malee Abiyyiin Ahmad ifaajeetii miti kaka aangoo san argate. Har'a oppodiyoo yoo waa kaastu irreecha kaafti. Yoo waa dubbattu irreecha irratti nama 700 dhume san dubbatti. Irreecha san irra taa'ee adda durummaadhaan gaafa uummanni kenna dhumu. Abiyyiin Ahmad maa dura dhaabachuu dadhabde ati nama qaama mootummaa oppodiyoo keessaa TPLF keessaa isa tokko. Maaliif dura hin dhaabatin? Shimallis Abdiisaa gaafa irreecha irratti namni 700 gadi dhumu achi teettanii jara waliin uummata fixaa turtanii har'a aangoo argannaaniin maaliif kijiba kanaan daldaaltu? Manna dhiba waa'een keessan kun gaafa uummanni keenya irreecha irratti dhumu Abiyyiin Ahmad Geetaachoo Raddaafaa waliin taa'ee uummata sanitti du'a uummata saniitti gammadaa ture. Shimallis Abdiisaa kun Addisuu Araggaa Alamuu Simee Awwaluu Abdii hundi isaanii warri har'a qulqulluuf godhu kuni warruma kaleessa oppodiyoo jalaan ummata Oromoo daaraa godhaa turedha. Har'a ammoo aangoon ka isaanii ta'e ilaala. Har'a aangoon ka isaanii ta'e jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu ummanni keenya jabaadha. Ni hinjifanna. Oromoon hinjifataa jirta. Kajarri isaanii tokkummaa keenyaa jabeessinu tokkummaa keessanaa akka goonu nuti yoo tokko taaneen ijaaramna nuti yoo tokko ta'uu baanneen diigamna nuti namni diigamu hin jiru. Oromoon hin ijaarama malee hin diigamu. Oppodiyoon ni diigamtan isin jaalattanii osoo hin taane dirqama diigamte oppodiyoon. Oromoon ammoo hin ijaarama. Kanaaf uummanni keenya tokkummaa jabeessaa keessaaf alaan itti shiddaa isin hin jenna gizeen itti shiddan amma. Waa'ee hiriira irratti hiriirri qophaa'ee hiriira ajaa'ibaati hiriira pilaanii qabuudha. Qabsoon amma bifa haara waan deebi'ee jira. Gizee dhaalle gizee ma dhuftaniille hiriirri biyya Jarman keessa qophaa'ee hiriirri Ameerikaa Minisootatti qophaa'ee hiriirri Ameerikaa Waashingten DCtti qophaa'ee haga silaa Faransaa Ingiliiz guyyaa beellama isaanii dhageenye ummanni Oromoo bakka jirtanitti hiriira kanarratti akka gaafa du'a Hacaaluu Hundeessaa gadi baatan sanii gabba'u isinirra jiraata. Akka gaafa duuti Hacaaluu Hundeessaa dhalattee du'a oo'ituu haceesanitti har'a wayita dhugaan Oromoo galaa jirtu kana wayita hayti Oromoo bahaa jirtu kana akka gaafa haceedhaaf gadi baatanii sanitti gadi ba'utu isinirra jiraata. Oromoon hundi jechuudha bakka jirtan hundatti tokkummaadhaan dammaqinaan dhangalaatanii gadi ba'utu isinirra jiraata. Kanaaf hiriirri Ameerikaa keessa godhamu sagaleen kee dhagaamee jira. Sagaleen kee dhagaamee jira. Warra har'a Hacaaluu ajjeesee waggaa tokko gumaan Hacaaluu haga har'aatitti ba'uu didde. Hayyoota Oromoon qabdu kumaatama mana hidhaatti guuranii bu'aa Oromoon dhabe kanatti abadan Oromummaa jijjiiranna malee Abiyyi Ahmad jala imanii hiriirre. Yoo namni jala deemu dhabame sabummaa jijjiiradhaan dhugaa isinitti himaa. Isa dhumaa irra jira Oromoon hundi kana garaa keessa muradha. Yoo namni jala deemu dhabame oppodiyoo jala yaa'urra Oromummaa waan jedhu kana ofirraa jijjiirree saba tokko chalaallee saba biraa taanee jiraachuun wayya bakka. Kanuma wanni godhuun irra jiru. An akka dhuunfaa kiyyaatitti sabummaa jijjiiradha. Bakka ummata akkanatti hayyuu ofii ajjeesee goota ofii ajjeesee bara baraan mimmaanuma booyu gadi yaatee ijoolleen mushaqqalii wal keessa dhayame akka asiiraatitti abbaan isaa ebaluu haati isaa ebaluu gosa inni dhufe hin beeyne baandaa maalii nuun jettu tana ani dhugaa isinitti maani oppodiyoo jalan deemu sabummaa qayyaradha malee sabummaa kiyya Oromummaa ofirraa fuudhee saba biraa ta'e malee Oromummaa qabadhee ummata kana waliin Hacaaluu Hundeessaa ganee ilmaan Oromoo mana hidhaatti shamaa jiran ganee hayyuu keenna Jawaar Mohammad ganee Baqqalaa Garbaa ganee Jaaldaa'uu Dibsaa ganee abadan Abiyyi wajjin dhimma Itoophiyaa ijaaruudhaaf harkan dhooyne. Tasumallee Abiyyi Ahmad waliin Itoophiyaa ijaaruudhaaf ima harkan dhooyne. Oromoon hundi ijjannoon kee ijjannoo kana ta'uudha qaba. Har'a tokko tokko wallaalummaa isaatiin waan argaa haasa'aa miti. Jarana Abiyyiin Ahmad Oromoo mee maasii godhe. Mee waa'ee baandummaa minaaminaa iyyuu itti dhiisa. Ijoollee amma maraattee akkana waan argite haasoftu kana itti dhiisa. Mee Abiyyiin Oromoodhaa maal godhe? Oromoo ta'uu isaatiin alatti Abiyyiin Ahmad Oromoodhaa waan kana godhe jedha lafa na kaayame. Gaafii kaleessa gaafattan waa'ee abbaa biyyummaa Finfinnee miti dachii gurguree kunoo lafa gurguree maalii godhaa jira master pilaanii bifa haaraa waan deebisee. Daangaan Oromiyaa hasararamuu irratti duuti nurra haa dhaabbatu irratti Finfinneen ta Oromoo haa taatu irratti
mee waanuma takkatti abiyyiin kana nuu godhee jala deemna jetta yoo jiraatte lafa nuu kaya hayyuu keessi keessa ajjeesuun alatti beekaa keessi keessa ajjeesuun alatti gootota keessi keessa ajjeesuun alatti artistii keessi keessa ajjeesuun alatti oromiyaa sisaamuun alatti ummata amaaraati kilabii kowaasii jedhe mee jara na waa takka isinitti hima Champions League kowaasii Itoophiyaa waancaa bara dabree oromiyaatitti ka nyaate Jimma Abbaa Jifaari kilabii Jimma Abbaa Jifaar kilabiin suni waancaa akka ammasitti Champions League jedhamu kana nyaatte ujoollee sanii maal godhe mootummaan kun kilabii sanii maaltu badhaafame kilabii sanii maaltu godhame ujoollee har'a osoo taphatte Itoophiyaaf taphattu san hagana gadi qabame Oromoon hagana gadi cicabsaa jiran Oromoo Faasiliin amma jarri fedhan kuni kilabii Tedros kilabii Atsee maalii ka jedhan kana wallahi ani baay'ee natti dhagama kanaaf Oromoon yoo balmachuu barbaadan gadi bayaa falmadha ODUU irra waan takkan eegina ODUU irra waan takkan eegina jaartii ulfaa irra durbummaa eeguudha namni ODUU irra waa eegu anatu isinitti hima jaartii ulfaa irra durbummaa eegu hayti jirtu tan kabira ammoo ummanni keenya hiriira amma waamamu kana irratti gadi ba'utu isinirra jiraata gadi ba'utu isinirra jiraata Oromoon har'as taanaan ODUU jala deemurra sabummaa qayyaradha namni dhugumatti hacaaluun garaasi nyaate yeroon addunyaan gurra sii kennite kanatti ODUU deeggaruu irra sabummaa jijjiirattee ani Oromoo miyoo jettee ofirra kaaste ati dhugaa hacaaluu hundeessaatiif quuqamte waan biraa godhuu yoo dadhabde abiyyi deeggaruun haa taa'u yoo Oromoon akkanumatti ODUU waliin itti cinna jedhe ani Oromummaa keessa hin jiru keessaa baya malee Oromoo bara baraangoota ofii nyaatte ajandaa isaatiif jecha kun birriif iyya kun manaaf iyya kun makiinaaf iyya bara soo abiyyi waa takkan godhiniif mee maaluma godheef jaran abiyyiin Oromoodha baroma takkan jiranii jaran dhuguma rabbii sanuu yoo qulqulluu lafa deebitan abiyyiin uma takka Oromoon godhee bar mee uma takkatti tana godhe jedha nama ajjeesuun alatti hayyuu Oromoon qabu balleessuun alatti jara biratti kunniin akka namni birrii yoo fudhate seneetarri Ameerikaa kun amma loobistiidha birriidhaan abiyyi dubbate ujoolleen kun wanis warri biyya keessa jiru warri abiyyi maarka dha'u kun warra birriiti qaama fedhee haa ta'u kanaaf abiyyiin dhugama rabbiituu gaduma teennee yoo laalle Oromoodha waan haga qeensa kottee jalaa kana Oromoodha godheen qabu haguma qeensa kottee jalaa kana taqabnuuyyuu nu dhabsiise hin ta'u master pilaanii kaleessa falmattanarra falmachuu dadhabde Oromoo master pilaanii kaleessa falmatte Oromoon irra falmachuu dadhabe laal osoo abiyyiin lafa kutee kennee jedhu callisee taa'ee laalaa jira Oromoon salphinna kana argurra Oromummaa yoo danda'e ofirraa kaasuudha malee namni falli biraa takka hin jiru amma booda Oromoon Jawaar mana hidhaa keessa kaa'ee taa'u Oromoon Baqqalaa mana hidhaa keessa kaa'ee taa'u Oromoon Profeesar Maraaraa uggurame irra taa'u Oromoon Jaaldaa'uu Dibsaa uggurame taa'ee laalu Oromoon Hacaaluu Hundeessaa du'e taa'ee laalee abiyyi harka rukutu ani lakka Oromummaa kana ofirraa fuudheetumaan jiraadha malee osoo argu akkanatti osoo hayyuun Oromoo du'u osoo weellisaan Oromoo du'u osoo beekaan Oromoo du'u odoo artistiin Oromoo du'u shira kana ga'uun mootummaa kanan deeggaru dhugaa rabbii yoo ka deeggartan taate Hacaaluu Hundeessaa jecha hiriira waamame kana irratti Oromoon akka gaafa awwalaa oo adu'a Hacaaluu Hundeessaatiin har'allee duuti Hacaaluu har'a bar Hacaaluu waan har'a du'e natti fakkaata bar sa'atii kanatti Hacaaluu waan du'e nutti hin fakkaanne bar kanaaf Oromoo yeroo addunyaan har'a mootummaa kana gurra ofii ol kaasteetiniin mootummaa kana waan ummanni keenya dalagu dhageeffataa jirtu kanatti eenyuma namni hiriira kanarraa hafu gadi bahi rakkoon dhuguma yoo si jabaatte dirqamaan si waamnu hundi keessan namni Oromummaan isin laalu jarana namni Jawaar jaalattu namni Oromoo jaalattu namni Daawud Ibsaa jaalattu namni wal keessaami ka Jawaar jaalattu Jawaari jedhii koottu ka Baqqalaa jaalattu Baqqalaa jedhii koottu ka Daawud jaalattu Daawudii jedhii koottu ka Hacaaluu jaalattu Hacaaluu jedhii koottu ka Oromoo jaalattu Oromoo jedhii koottu hundi keenya waan tokkoof deemna bakka sanitti wal geennee addunyaatti sagalee keenya haa dhageessifan jaalalli namaa walirra bar anarra Jawaaliin jaaladha fakkeenyaaf ati Daawudiin jaalatta suni ebaluun jaalata suni ebaluun jaalata qabsaa'ota Oromoo keessa jaruma kanaaf jedhii koottuu sagalee kee dhageessifadhu koottuu sagalee kee dhageessifadhu yaa naa dhagayyaa addunyaa ummanni Tigraayirra wanti inni milkaa'eef maali mootummaa Itoophiyaatitti naa iyyaan jennee bara ummanni Tigraay
Jarana meelala Oromoo barati dogoggora guddaa qabda bar dogoggora baay'ee qaba manni keen. Mootummaan ummanni Tigraay maal jedhe? Addunyaatti nuu iyyaa jedhe. Abiyyitti nuu iyyaa hin jenne beeka. Mootummaa Itoophiyaatti nuu iyyaa hin jenne beeka. Addunyaatti nuu iyyaa maaloo addunyaa nu dhaqqaba. Addunyaa nu dhaqqaba. Laalime. Argite addunyaa nu dhaqqaba. Oromoo har'a akkas jechuu sirra jira. Addunyaa nuu birmadhu. Addunyaa Oromoon salphate. Sabni Oromoo diqqaate. Nuu birmadhaa. Asitti kuma miliyoona 25. Asitti miliyoona 25. Asitti miliyoona 25. Asitti miliyoona 25. Kuni marti ka godhamu ummata Amaaraa, ummata Amaaraa, ummata Amaaraa. Maal argate Oromoon? Mee Oromoon waan kana argate warri jettu natti himi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafi hiriirri waamame kuni dirqama namummaa keessan gadi ba'utu sinirra jiraata. Addunyaan har'a Oromoon maal godha? Qeerroof qarree maal godha? Dhuguma sabni kun cunqurfamaadha. Oromoon dhuguma cabaadha. Oromoo dhuguma hayyuun irraa hidhame. Oromoo dhuguma goonni irraa ajjeefame. Oromoo dhuguma artistiin inni jaalatu irraa du'e. Addunyaan sa'atii kanatti waan ummanni Oromoo godhu hin laalti teettee laalaa jirti. Kanaafuu gadi ba'utu sinirra jiraata. Hiriira waamame warri hin waaminis waama. Faransaa, London, hiriira magaa Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessaa warri beellamni isaan bahin waamamuudha qaba. Hiriirri iddoo hundatti. Isinii galee kanaafi gadi baanee sagalee kenna addunyaa nu dhagayaa jennu. Addunyaa dhugaa hacaaluu nu baasi. Addunyaa dhugaa hacaaluu nu baasi. Ummanni Tigraay irra yaa addunyaa nu birmadhaa jennaan birmataniifi Abiyyi Ahmad mana murtii addunyaa dhaabuudhaaf qoqqobbii biizaa qofa jedhee kataayyeen fa'aa achii lafa dhiitu qoqqobbii biizaa miti dubbiin jiran. Ol aantummaa seeraa yakkamaan akka yakkaan gaafatamu kanarratti dalagaa jira bar senetariin Ameerikaa. Waan hunda qulqulleessaa jiranii bar. Wareegama namaa meeqa akka dhume satalaayitiidhaan Ameerikaa jechuun wallahi isinitti ma'an yoo Ameerikaa baruu barbaaddan ijoolleen buchullaadhan warri sammuun keessan nyaachuu qofa dhuguu qofa akkuma isiniin jedhe san Ameerikaan maal akka taate yuutuubarii jala laala dhaqaatiin militarii Ameerikaa laali teknoolojii isaanii laali guddina isaanii laali wayitanooti waa'ee Ameerikaa isinitti himnu isiniin galu dhaqaatumaan ijuma keessaniin daawwadha guutee jira yuutuub irra teknoolojiin isaanii meeshaalee waraanaa isinarra waraanaa Itoophiyaa nutti argisiisaa ooltaniimi waraana Ameerikaa meeshaa isiin qabdu teknoolojii isii dhaqi ilaali akkanumaan hin maraatina Itoophiyaa dhiisi biyyi guddattee qabeenya qabdu Ameerikaa walitti buutu hin jirtu maaliif hin barbaachisu waan ta'eef isinii galee kanaafi hiriira kanarratti hundi keenna haa hirmaannu yoo mara nutti jabaattee hafne malee nagaya irratti osoo ammoo rakkoon takkallee hin jirre wanta tokko laaltanii akka hin hafne gadi baatanii sagalee keessan addunyaa dhageessifachuu addunyaan waan godhaa jiru keessatti dhimma Oromoo gadi fageenyaan akka laalamu jiran dhimmi Oromoo gadi fageenyaan addunyaa biratti akka laalamu kanarratti dalaguun nurra jirti addunyaa kanarratti itti himachuun nurra jira ta godhaniif galateeffata ta biraa ammoo Oromoodhaan wanti isin gootan ammas hin hir'ata Oromoo bira dhaabachuu qabdi addunyaan adda durummaadhaan Oromoo waan barbaadu hunda argachuudha qaba. Waraanni Oromoo addunyaa biratti kabajamuudha qaba. Waraanni Oromoon qabdu har'a waraana adda bilisummaa Oromooti. Woboon har'a addunyaa biratti beekamtii argachuudha qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraanni jaal marroo dirribaa jaal sanyii jaal gullicho jaal ebaluun hoogganamu addunyaa biratti beekamtii nu godhatuudha qaba. Addunyaa biratti dhageettii nu godhatuudha qaba. Har'a ijoolleen keenna yoo viidiyoo waraana adda bilisummaa Oromoo tokko gadi dhiiftu Facebook irra ta'anii Facebook ijoollee teenna riippoortii godhaa jiran jechuudha. Kana gadi baanee sagalee keenya dhageessifachuun nurra jira. Kana gadi baaneetiniin addunyaatti himachuun nurra jira. Yoo ati iyyatte faranjiin sii birmatti jiran. Rabbi illee ati yoo kadhatte sii sadaqa waa rahmata sii godha. Namni illee yoo ati kadhatte waa sii godha bara. Anaa kana osoo waan hin gaafanne waa sii godhuu hin danda'u bara. Yoo waan gaafatte yoo danda'e sii godha yoo dadhabe ammoo firarraa walitti sii funaanee waa sii godha jechuudha. Osoo waan tokko hin gaafanne waa takka argachuu hin dandeettu. Rabbi irraayis osoo waan takka harkattiin yaa Rabbi naa kenni waan akkana osoo hin jenne Rabbi siin kennu. Deebisee ammoo addunyaanis osoo waan kana naa godheeti jettee gaafii hin gaafanne ufii keetii balbala dhuftee Oromoo rakkinni kee maali jedhee mootummaan addunyaa karra dhufee karra keetiitti siin barreessu gadi ba'ii yaddu gadi ba'ii dhugaa kee mootummaa addunyaatitti himadhu.
tanuma dhugaan jirtu rabbis namnis yoo gaafatte qofa waan tokko argachuu kan dandeessu gaafatte yoo jette geebii argatta waanuma isa dhumaa si galee bishaanuma yoo dheebotte naa buusi yoo naan jettee si buusa yoo ati callistee teette an waan ati yaaddu hin beeku bishaanuu si qicuu hin danda'u jechuudha waan biraa dhiisi mana keessa teettanii bilisummaan soqina jarana waan biraa qawwee qabadhaa nuu lolaa isiniin jedhaan jiru kilaashii bitadhaa nuu lolaa isiniin jedhaan jiru warrummaan biyya alaa jirtu gadi bayii saba kee kadhumaa jiru hiriira bayii sagalee ta'i kanuma si gaafatu jiru warri biyya rabbi itti dhiise gadi bayee qabsaa jira jechuudha kanaaf hiriirri kuni hiriira wasanyiidhaa ammoo gizeedhaallee hojiin ganama jedhe kinniif wanti martuu gizee waliin bareeddi yeroon biltsiginnaa dhumee jira zabanni biltsiginnaa dhumatee jira qumaarri biltsiginnaa nyaatamee jira qumaarri abiyyi ahmad nyaatamee jira isini galee gaafa ameerikaan isa qabdee nyaatame qumaarri isaa gaafa awurooppaan isa qabdee nyaatame qumaarri isaa uf duuba deebiin takkallee hin jiru hin nyaatame ni nyaatama baatii 3-4 booda hin jiru abiyyiin ahmad qabadha kanaafi gadi bayyi oromoo gizee nama gadi ba'uu keessaallee waa maraan ijaaramuu si barbaachisa waan dhufaa jiruufis qophaa'uu si barbaachisa waan nuti as deemaa jiruufis qophaa'uu nu barbaachisa hayyoonni kenna ka keessa jiru ka ala jiru tokkummaadhaan gizeen akkamitti qophaa'uudha qabna oromoo maal ta'uu qaba har'a jettanii gatteettaniitiniin balbala cufattanii mari'attan amma hayyoonni oromoo lama nyaatamuu qabu sadi nyaatamuu qabu oromoon oppodiyoo mataa itti godhuu qabu oromoon oppodiyoo tola haa ta'u giddii haa ta'u akirri akiraa jedhan san oppodiyoo dhumatteefii jirti jechuudha hacaaluu hundeessaa nyaattee oppodiyoon bayuudhaaf hin deemtu hacaaluu hundeessaa rabbiin gubbarraa itti gaddallanaa jira hacaaluu hundeessaa warri nyaate abaddan socho'aan jiru dhiini ummata kennaa gadi jige dhiinni ijoollee kennaa gadi jige jara sochoosaan jiru abaddan nyaatamtee jirti nyaatamte isinii galee nyaatamtee jirti hin shakkina qumaarri abiyyi ahmad nyaatame nuti kaleessa yaaki oromoon kun bar ummata ajaa'ibaati kaleessa maal godhaa turtani hiriira wayita baanu maal jedhaa turre birri ameerikaan awurooppaan itoophiyaan kenniin jedhaan turre hinjifatte moo hinjifanne irraa kutan har'a wanti addunyaan gaafataa jirtu abiyyiin ahmad aangoo gadaa dhiisuudha ilalaali oromoo har'a addunyaan wanni gaafataa jirtu abiyyiin seeratti haa dhiyaatuudha birri irraa kutuu miti jedhan bakka birri irraa kutii bira tarre abiyyiin seeratti haa dhiyaatu sadarkaa kanarra jirta oromoo yoo waa beekte dammaqi waan kaleessa goote gadi buustee laalin ati tattaafattee jennaani an akkuma jalqaba isinii tuqe soo dubbittiin seeniin oromoon aangawaa ta'ee ifaajee isaa irratti bu'aallee buufachuu dadhabu mootummaa dhufe san cabsuu irratti gahee ol'aanaa taphata adda durummaadhaan wayyaanee cabsuu irratti gahee leencaa ka taphate saba oromooti dargaggeessa oromooti ka kararra wareegame ka lagarra wareegame ka bakka irreechaatiin wareegame oromoodha garuu aangoo san nutti fayyadamne warra mallas maqalee keessatti walitti qabee magaalaa wayiititti ijaarate oppodiyoo isaantu irraa bu'aa buufate har'as garagalchanii ofii isaaniitti nu rashanaa jiru oppodiyoon rasaa sanutti naqaa jirti oppodiyoo kanaafuu oppodiyoo jiisuufis oromoon tokkoffaadha kana qabadhu warri biyya keessaa osoo takkatu asii itti garagalee assalaamu alaikum baatii takka ittiin fudhatu abiyyi ahmad garagalchuudha fincilli biyya keessaa osoo dho'e jechuudha isinii galaami fincilli biyya keessaa osoo dho'e abiyyiin guyyaa takka irraan taru guyyaa takka inuma dhukaasanii haga fedhanaa dhukaasan guyyaa takka irraan taru qabadha kanaafi fagoon jirtu sunillee ameerika maarra qabde tanatu galmaan gayaa abiyyi ahmad qabadhaa dubbii kana ameerikaan har'a isa qabde gad hin dhiiftu oromoon ammoo hinjifannoo kee uf jalaan abwaaliin kaleessa dippiloomaasii abiyyii kuffisuu qabna jennee qabsaayaa turre jiran mallaqa awurooppaaf ameerikaa irraa abiyyiin fudhatu irraa kutuu qabna jennee qabsaayaa turre hinjifattammoo hin hinjifanne parsantii 100% jedhi lakkoofsa qalama diimaan barreessi achi kaayabo 100% mallaqa abiyyi ahmad awurooppaaf ameerikaan irraa kuttee jirti kaleessa kanaaf qabsaayaa turte har'a maaliif qabsaa'uudha qabda warri nu ajjeesaa jiru seeraan haa gaafatamu aangoo gadaa dhiisu duuti hidhaan oromoo irraa haa dhaabbatu oromoon abbaa biyyummaa isaa haa mirkaneeffatu oromoon nama ofii bilateen haa bulu ameerikaa tana gaafanna addunyaa tana gaafachuun nurra jira hiriira irratti oromoon nama ofii barbaadeen haa bulu kara deemtuun oromoo hogganuun dhumee jira barri isii kana wanti har'a nu deemuuf qabnu sa'atii kanattis qophaa'uun nurra jira nama si bulchu
nama bakka sii bu'u ufii keetii ati jettee ta'uudha qaba kanarra cichuu sirra jira jiran ebaluun haa ta'u jedhee Oromoon afaan takkaan gizeen itti cichan dhufe oppodiyoo mataan isii deemee jira oppodiyoon osoma ashooftu hinjifanne mallaqa irraa hinjifanne dippiloomaasii hinjifanne ekonomii jiisine qoqqobbii biisaa irraa hin geenne amma maaltu hafe aangoo gadi dhiisisiisuudha aangoo isaanii gadi dhiisisiisuudha wanni an jedhe kun yoo soba ta'e dhugaadhaan natti mirkaneessi hin sobda jedhii na qabi yoo wanta namni isin haasa'aa jiru kun dhugaa ta'e isin warri na laalaa jirtan kun carraa qabdan na jala seentanii ilaaluu hin dandeessan maaliif uggura jala jira feesbuukaan dadhabe peejii kana akka guyyaa 31 adabbiin irra kaya carraa qabdan na dhageeffachuu keessaniif garuu haasaa kiyya kana kukkutaa gadhiisa haasaa kun nagarii qabu isin haasa'aa jira ummanni keenya onnee horachuudha qabdan Hinde har'a carraan ati irra jirtu sadarkaan ati har'a irra jirtu sadarkaa Abiyyi Birrii irra dhaabu osoo hin taane sadarkaa qoqqobbii aangoota biltsiginnaa irra keette qoqqobbii biisaa irra keette aangoo irraa gadi buusu nama ofii feete aangessu nama ofii feete bakka buufachuu sadarkaa sanirra gahuudhaaf deemta Oromoo ni geessa ammoo abdiin kutin waan qabde galmaan gahi akka intala obboleessaa ulfooytuu hin ta'in garaa kee jabeeffadhu sabbataan hidhadhu Hacaaluu Hundeessaa yaadadhu goota Oromoo waggaa tokko guutuu taa'ee haga har'aatitti namni isa ajjeese seeratti hin dhiyaanne namni hacee nyaate tokkochi seeraan hin gaafatamne kanaafi Oromoon dammaqutu sirriirra jiraata sinii galee waan takka waan na ajaa'ibe keessa haasaa kaleessa Geetaachoo Raddaa haasa'e agartanii nuti Ameerikas Awurooppaa sooma takka irraan eeynu jedhe nuti bilisa kanu baasu walaba kanu godhu ummata keenya ummata Tigraay exactly dubbii dhugaa dubbate wallahi billahi dubbii dhugaan batoo matoo Geetaachoo Raddaa jecha kana sababiin isaa akkamit dhugaa osoo har'a ummanni Tigraay dargaggeessi Tigraay jabaatee taaggaluu baate mul'ii hidhatee taaggaluu baate namni narraa du'e jedhee manatti ol deebi'ee karra cufatee boo'e har'a Geetaachoo Raddaa Ameerikaan jaarsummaa Abiyyi waliin ta'a jettee namni itti dubbattu hin turre sila laalamee dubbii osoo ummanni Tigraay jabaachuu baate osoo ummanni Tigraay jabaatee waraanni TPLF jabaatee qabsaa'ee loluu baate jabaatee dhukaasuu baate jabaatee ofirraa waraana Shaabiyaa waraana Abiyyi Ahmad waan Itoophiyaan qabdu hunda ofirraa ittisuu baate har'a silaa ummanni Tigraay qaata jilbiiffate jabooma isaaniitiin kan agarsiisan saba Tigraay saba goota saba gantuu hin qabne saba basaastuu hin qabne saba yartuu hin qabne saba goota ummanni Tigraay Shaabiyaan waraanni Itoophiyaa injifachuu dadhabe saba takkatti Oromootiyya yoo Oromoon marti si waliin dhaabachuu didde ilmaan Wallaggaa Oromoon har'a kutaa hunda keessaa Harargee keessaa Baalee keessaa Arsii keessaa Jimma keessaa Guji keessaa Boorana keessaa waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee Wallagga irraa lolaa jiran waliin lolaa jirtuumi wallahi billahi yoo ummanni Oromoo kutaa 11 dammaquu baate Wallagga irra abdii kaayaa Wallagga nu bilisoomsa Wallaggaan abdii isinirra kenna akka ummanni Tigraay sabni gabaabduun ummata isaa bilisa baasaa jirtutti ijoollee Wallaggaa dhiiga keessaniin lafee keessaniin Oromiyaa ni bilisoomsitan kana jala sararee isinitti hima isa dhumaarra jala sararee isinitti hima yoo Arsiin gadi ba'uu didde yoo Baalee gadi ba'uu didde yoo Harargeen gadi ba'uu didde yoo Jimma gadi ba'uu didde yoo Wallaggaa Gujii Booranaa kutaaleen Oromoo kun waraana adda bilisummaa Oromoo hidhatee akka Wallaggaa godhuu dide ummanni keenya ummanni Wallaggaa nu bilisoomsitan dubartiillee leenjisaa waan biraa dhiisaati isin bira dhaabanna waan dandeenye isa dhumaa chaansiin nu qabnu kana jabaadhu marroo kiyyaati jabaadhu jaalsanyii jaal gullicho har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo Guji Booranaa Wallagga afran Jimma keessallee parsantii tokkoon socho'a naannoo biraatitti arginee hin beeynu kanaafi har'a ummanni Wallaggaa ummata miiliyoona 6 waraana Shaabiyaa dura dhaabatee osoo dubartiin isaa gudeedamtu osoo daa'imni isaa gudeedamu osoo sabiyyiin isaanii kararratti ajjeefamtu
harkan kenninu tuksiin dhaabnu ni hinjifanna dhiiga ummata Tigraay ni baafna jedhee wayita Geetaachoo Raddaa kaleessa dubbatu Wallaggaan nu bilisoomsitan jedhee abdii isinirra kaa'e. Isinis akkasuma waadaa ummanni isinirra kaa'e anummaan tokkochi jecha gana ga'u dubbachuun akka waan nu bilisoomsitanitti ilaaltanii dhiiga keessanii fi lafee keessaniin Oromiyaa bilisa baasuu isinirra jiraata. Isin sanyii Hayilee Fidaati. Biyya gootaati Wallagga har'as boris. Argite warra afaan bichatti hafe akka nuyi ta'uu hin qabdan. Nuti har'a ilmaan Waaqoo guutuuti. Afaan bichatti hafne ilmaan jaarraa abbaa gadaati. Afaan qofatti hafte. Isinii galee hin jiru. Waaqoon guutuu qabriidha ka'ee Baalee bakka bu'ee lolu warra. Arsii Harargee jaarraan abbaa gadaa qabriidha ka'ee lolu warra. Wallagga keessa Hayilee Fidaa Jaalmarroon baroodaa jira. Oromiyaa hunda keessatti kana kadhannee dadhabne. Isa dhumaa irratti ummanni Wallaggaa duguggaa sanyii isinirra raawwataa jiranii akkuma ummata Tigraay bilisa nu baaftan. Abshiir abdii isinirra kenna. Isintuu nu bilisoomsee nutti argisiisuudha jira. Akkuma waraanni TPLF juntaa osoo jedhaniin mangistuu baqachiifte osoo gubbaan bombii itti gadi guuru. Ummanni keenya ummanni Wallaggaa Jaalmarroo dabalatee Guji Boorana keessa waraanni socho'u Oromiyaa hunda isintu bilisa baasa. Yoo dhiirri isinitti dabalamee leenji'uu dide dubartii leenjisa. Dubartii leenjisaa jirtan har'allee. Ijjannoon kiyya kana baay'ee isiniin boona mataa ol qabadhe. Isinii galee kanaafi jechi kaleessa Geetaachoo Raddaa dubbate ani Ameerikas Awurooppas bilisummaa naaf iddi jedhee abdii takka irraan qabu jedhe. Har'a bilisummaa kana ji'a 7 moo 8 kana waraana Shaabiyaa waraana Abiyyi Ahmad dura kadhaabatte waraana Awurooppaatii miti waraana Ameerikaatii miti ijoollema Tigraay ijoollema dhalattoota Tigraay dubbiin Geetaachoo Raddaa dubbate matoo bamatoo dhugaadha. Takka waraanni Ameerikaa seenee ji'a 4 ji'a 7 ji'a 5 ummata Tigraay xiyyiitii takka tokkosee mee naaf hima waraanuma Shaabiyaatitti waraanni Awurooppaa xiyyiitii takka tokkosee jarana Oromoo yoo dubbiin nama biraa irraallee barumsan fudhanne Tigraay laalii dammaqi. Wallahi billahi yoo ati jabaatte addunyaan jaarsummaa si kadhatti. Ilalaal yoo ati jabaatte addunyaan jaarsummaa si kadhatti. Ummanni Tigraay har'a jabaannaani malee osoo inni akka ummata Oromoo kana callisee taa'e jaarsummaan takka hin jiru bar silaa har'a Abiyyiin badhee keessa shaallalaa badhee akkana godhate ilil jettii bar silaa har'a bilisiginnaan hin taaneef harkaa fashalaa'e. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Jaalmarroo dirribaa sadarkaan isaa har'a dabalee addunyaa biratti dhageettii qabaami kana caalaa dabaluudha qaba. Kana caalatti Oromoo kabajaa godhachuu yoo barbaadde waraana kee jabeeffadhu. Oppodiyoon waqasaman billaahi yooma takkaa siin gootu. Homma takka osoo har'a waan fedhe ta'e oppodiyoodhaan bilisummaan Oromoodhaa hin dhufu. Oromoon carraa kana fayyadame jabaadha. Ummanni keenya ummanni Wallaggaa takka duutanii takka cabdanii dunuunfadha. Dunuunfadha. Ni bilisoomtan abshir. Dhugaan isin waliin jirti. Dhugaan isin waliin jirti Oromoon hundi ammoo ka'uudha qaba. Ka'uudha qaba. Kadhanne isa dhumaa irratti Wallagga nu haa bilisoomsuuf deebi'uuf deema. Ummanni waraanni adda bilisummaa Oromoo Guji Boorana keessa socho'u qofti nu haa bilisoomsuuf deebi'uudhaaf deema. Eegaa turre. Harargee keessatti Baalee Arsii keessaan tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo ni fudhata jennee amata dheeraadhaaf obsaan eeggataa turre. Hawwa takka argaan jiru. Ta'uu hin qabu ture. Kanaafi addunyaa yoo ati jabaatte jaarsummaa si kadhatti Abiyyi illee yoo ati jabaatte jaarsummaa sanuu si waliin ta'a yoo kanaan goone ammoo Awurooppaa dhufee sii lola Ameerikaa dhufee sii lolaaf yoo harka maratteetumaan akkanatti jette wallaahi billaahi aangoon argattu. Abadan. Awwaa takka isinitti himaa. Waa takkatti bicha nu salphisina Oromoo. Ummanni Tigraay kuni turiidhaaf inuma deebi'a. Qabadhaa dubbii kana. Ummanni Tigraay kuni sabni Tigraay kuni saba tuffatamaa miti. Ummanni kuni ummata afaanii wacuu miti. Ummata akka warra ummata Amaaraa zarraa fi zanyi liqaqanyii fi muuziqaa qofa bananii Itoophiyaa tikdam Itoophiyaatti farsiim jedhu sanii miti. Warra takbaariidhaan hojiitti waa hiikuu beeku ummanni Tigraay. Warra har'a haga har'aatitti Abiyyi Ahmad dura dhaabbatee waraana Sumaalee waraana Shaabiyaa waan Itoophiyaan qabdu falmaa tureedha. Ummanni kun deebi'ee Oromoo waa takka isinitti himaa. Oppodiyoon wallaahi billaahi osoo har'a Geetaachoo Raddaa deebi'e. Osoo har'a Geetaachoo Raddaa deebi'e Oppodiyoon akkanuma. Geetaachoo Raddaatii luka dhiitee jiraatti. Dabra Tsiyoonii luka dhiitee jiraatti. Yaa Oromoo haga yoom akkana jiraattaati. Taraa takka Oppodiyoo
taraa takka Tigiree, taraa takka Amaara. Oromoo yoomuma bilisooma jirana. Yoomuma of dandeenyee akka barbaannetti biyya bulchuu dandeenya. Salphina guddaan nutti as deemaa jira. Ani waan biraatiifuu booyaan jiru. Har'a addunyaan tuni yoo dubbiin jabaattee Oromoon jabaatee har'a ka'ee falmaa isaa jabeessee nama kana barbaanna namni kun nuu ta'u malee hin jedhin har'a wayyaaneen tun inuma deebiti jabaadhaa dubbii tana qabadha. Wayyaaneen turii dafii inuma deebiti. Geetaachoon Raddaa ummata Tigraay hunda leenjisaa jirra jedhe. Ammas warri hafe itti dabalamaa jira. Warri ala jiru diinagdeedhaan bira dhaabbataa jira. Jarri kun ammoo uf duuban deebi'an haga bakka aangoo isaanii akka kaleessaatti deebi'anitti. Oromoonoo hidhataa jirta. Oppodiyoo maa harka dhoynanu. Oppodiyoo maa harka dhoynanu. Isiin Finfinnee gurguraa jirti. Adaamaa gurguraa jirti. Shaashamannee gurguraa jirti. Dachii Oromiyaan qabdu hunda calcal. Hayyuu keessirraa ajjeesaa. Artistii keessirraa ajjeesaa. Yaa kiyooma takka harkaan qabu Oromoon. Gaafa ammoo taaggaltee wayyaaneen dhuftee cabsitee deebite. Ammallee gadi yaane daawon wayyaane. Daawon wayyaane. Aboo rabbii jedhaa Oromoo dammaqa. Gadi bayaa ummanni keenya jaran. Sa'atii kanatti har'a Abiyyi Ahmad oppodiyoo mataa oppodiyooti Abiyyiin Ahmad. Abbaan duulaa gammadaan mataa oppodiyooti. Yoo jarri kun kararraa hin gorin tasuma bilisummaan hin jirtu akka abbaan duulaa gammadaa lubbuudhaan jiru Oromiyaa keessatti. Qabadhaa kan. Abbaa duulaa gammadaa nama OBN gadi dhaabe nama Mallas Zeenaawii waliin oppodiyoo gadi dhaabeedha. Haga abbaan duulaa gammadaa kun jiru Oromiyaafis bilisummaan hawwinaa. Ummata Oromootiifis bilisummaan hawwinaa. Artistiin Oromoo hin du'u. Hayyuun Oromoo hin du'u. Beekaan Oromoo hin du'u. Kanallee irraanfadha. Kanaaf maaltu isin barbaachisa? Falli jirtu takkattiin qabsoodha. Ijoollee bosona jirtutti warri biyya keessa jiru. Oromoon taaggaltee uma gootee oppodiyoo guutumaan guututti mucuqqu. Jabaachuutu isin barbaachisa. Jabaachuutu isin barbaachisa. Isinii galee kanaafi ummanni keenya yoo namarraa waan baranne waa baradha. Yookaan ammoo oppodiyoo harka dhayaa oppodiyoo jala fiigaa hayyuu kiyya narraa hidhame goota kiyya narraa hidhame profeesara kiyya hidhame artistii kiyya ajjeefame kunuma takka nuun fayyadne kaleessallee. Har'as deebitee wayyaanee nu bulchuuf deemti. Argaa dhagayaa ummanni keenya dammaquu isin barbaachisaa. Tokkummaadhaan ka'uu isin barbaachisaa. Wanti godhamu kana caalaa hin jiru. Gizee kanatti gadi baatee Oromoon keessaaf alaan tokkummaadhaan falmaa kee jabeessuus irra jira. Hundi keessanuu ummanni keenya bakka jiru maratti oppodiyoo irraa waan takka eegina. Waan takka. Waggaa sadiin kana keessatti Abiyyi irraa waan takka agarre. Boota abboota keenyaatiif deebinaan alatti Oromiyaan kalee miidhamte, Oromoon kalee miidhame, goonni Oromoo baay'ee du'e, hayyuun Oromoo baay'ee du'e jedhee takka Abiyyiin dhugaa Oromoo lafa kaayeen beeku. Yaa abbaatoochi bootaan hin mallisaalleen boota abboota keenyaatitti hin deebi'a. Itoophiyaan kaleessallee kolonii jalan oolle, Itoophiyaan eenyumaafuu gadi hin jettu, Itoophiyaaf eenyuufuu hin jilbiifattu, xilaata Itoophiyaa xaragaa deemna, xilaanni Itoophiyaa hacaaluu fa'a baraka Abiyyiin jedhu. Suudaaniin xilaata Itoophiyaa taatee Itoophiyaa rukutti namni tuqaa jiru hin jiru. Xilaanni Itoophiyaa warruma Itoophiyaadhaaf Oromoodhaaf saba isaatiif wareegan warra isaan aangootti fide. Jara kana jechuudha. Kanaafi Oromoo dammaqii wanti nama gaddisiisu waa baay'ee jira. Ummanni keenya tokkummaadhaan kaatanii hiriira bakka hundatti geggeeffamu jabaatanii akka irratti argamtan asumaan waamicha isinii dhiyeessinaa. Oromoon iddoo jiru maratti of beekuu qabaa, dammaquu qabaa. Rabbiin ummata keenya haa bilisoomsuu. Bilisummaan dhuftee jirti. Oppodiyoon kootii isiitiin ala homaa harkaan qabdu. Jaakeettii isiitiin alatti homaa harkaan jiran oppodiyoo. Kana qabadha. Addunyaan luka jalaa fuutee jirti, luuti jalaa fuudhamee jira. Kanaafi ummanni Oromoo tokkummaa jabeessaan ergaa kiyya haganuma isinii dabarsuu barbaadee galatoomaa ulfaadhaa. Kanaaf bilisummaa yoo barbaaddan tokkummaadhaan gadi bayaa. Karaan tokkochi karaa jaalmarroo qofa karaan bilisummaa. Jaalattee jibbitee Oromiyaa hunda keessatti jaalmarroon dhalachuudha qaba jennee kadhannee dadhabne. Wallaggatti dhalate, Gujitti dhalate, Boorana dhalate, Shawaa Kaabaa keessa, Jimma keessa parsantii muraasa, asiin Baale, Arsii, Harargee, Salaalee kanneen hunda keessatti ummanni waraanni adda bilisummaa Oromoo wanni jedhamu raayyaa ittisa biyyaa Oromooti jarri kun. Kunniin iddoo hundatti argamuudha qaba. Jabaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa naa ta'a. Haganuma isinii dubbachuu dhabee baay'ina namaa akka isin ilaaluu hin dandeenyeen beekaa. Feesbuukni keenya, peejiin keenya wanni marti guramaadha.
namni takkallee nu dhageeffatu viidiyoo mawayii gadi dhiisuudha viidiyoo keenya kana akka facaastanii ummata biraan nu geettan asumaan ergaa isinii dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa ummanni Oromoo bilisoomtanii jirtanii waan jettan hunda argattan waan kaleessa dubbatte hunda argatte Oromoo waan kaleessa gadi baatee hiriira goote hunda argatte har'a wanti si hafe maali? Oppodiyoon seeratti haa dhiyaattu nama barbaanne bakka buufanna nama barbaanne qofaan bulla Oromoon ka jedhu kana sagaleen kenna. Awurooppaa fi Ameerikatti kana himachuudhaan moonni gadi baanuuf kaleessa ekonomii diinagdee dippiloomaasii har'a qoqqophii viizaa irra kenna. Qoqqophii viizaa boodaan maaltu dhufaa jira? Adabbiitu dhufa yakka waraanaa ka dalagan nama ajjeefame. Haganaa haga gumaa Hacaaluu Hundeessaatiin ba'utti addunyaan jala kana nu gaafachuudha deemti. Nuti amma sa'a kanatti maal jechuudha qabna? Oppodiyoon guutumaan guututti xilaata harkisii dhiiga. Nu balleessitee baduuf deemaa jirti. Akkasumatti kottoonfannee abbaan badee ka hafe bilisoomuun dirqama jechuudha. Isinii galee jarris kutattee kaatee jirti. Oromoonis ammoo kutatee ka'uudha qaba. Bilisummaarra waan jirtuuf hin jabaata dubbiin. Bilisummaa qulqulluu argachuudhaaf yeroo deemtu dubbiin hin jabaata. Isinii galaami. Kanaafi akkuma wayyaaneen irra dhiiga isiitiin cabdee hagar'aatitti abadan gatteennee mari'annu tuksiin dhaabnu ummata Tigraay kamiidhame gumaa isaanuma baafna dhugaa isaaniinuma baafna har'as ajjeesaa jirra borisiin ajjeefna jedhaniitiin gadi bayanii miidiyaa irratti osoo namni meeqa biraa du'u Abiyyiin Ahmad torbee sadiitti fixe jedhe hagar'aatitti kuno hagar'aatitti. Kanaafi Oromoon amma injifannoon kee itti goolabuudhaaf Oppodiyoon guutumaan guututti seeratti nu haa dhiyaattu nama barbaanne qofa Oromiyaan abbaa ofii barbaadde haa filattu mootummaa ce'umsaa Oromiyaadhaaf gadi dhaabna ka jedhu addunyaa kana itti himuu cal'isneetumaan hiriira qofa baanee Ameerikaa qofa galateeffannee Awurooppaa qofa galateeffannee galuu miti amma. Oromiyaa keessa Oppodiyoon guututti xilaata Oromooti seeratti nu haa dhiyaattu. Tokko kana. Lammaffaan ammoo nama barbaadde Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo nama isaa ta'u nama biyya isaatiif ta'u nama saba isaatii waa godhu haa akka filatu nama isaatiin akka bulu mootummaan ce'umsaa Oromiyaa haa dhaabbatu. Kanarratti hiriira godhuudha qabna. Waan hundaaf hin jirra amma waan kaleessa gaafanne ka dippiloomaasii ka Itoophiyaa irra qoqqobbii kaa'u kana finne amma qoqqobbiin viizaa dhufe amma ammoo addunyaan yakkamtoota akka seera dhiyeessitu yakkamaan eenyu jennee calallee addunyaatti argisiisuudha. Kanarra dalaguudha qabna. Waan hunda osoo ijoolleen biltsiginnaa ashoofan osoo jarri waan nu bu'aa buufne ittiin fakkaatin waa hundaa galmaan gayaa jirraa jechuudha. Kanaaf wanti nu qabne hundi galma keetti dhugaa qabna waan ta'eef jechuudha. Akka jarri si warra Itoophiyaa deemu Itoophiyaa diiguuf deemtan xilaata waliin taatanii wallaahi shayxaana waliin taane isin rukunna osoo humna qabaadhe shayxaana waan biraa ilma namaa dhiisiisi. Shayxaanni osoo nu daggafee Oppodiyoo balleessuudhaaf shayxaana wajjin dhaabanna. Maal taatanis ilma namaa dhiisi. Kana dhugaa yoo amantan amana. Nuti har'a wanni isin osoo Oromoon biyya san keessatti akka bineensaatiin ilaalamu osoo mootummaan kun Oromoo waan takka hin godhin akka keessan abbaa feene harka rukunnu jechuudha. Hin jiru wanni akkasii. Hin rukunnu harka takka. Gowwaan ta'ina. Takkaa isin dhageennee hin beeknu takkaa isin jalaallee dhageeffannee hin beeknu. Badhaadhina jalaa badhaadhina keessan waliin iyyaa. Haga gaafa Rabbiin achi isin kaasuutitti. Nuti ammoo dhugaa Oromoo dubbachuu hin dhiifnu jechuudha. Isinis badhaadhina keessan deeggara akka barbaadanitti waan feetan godha. Ebaloo akkas jedhee waan feetan abbaa feetan arrabsa abbaa feetan diqqeessa waan kaleessa jettanii olitti wanni addisiin isin fiddan hin jiru. Waan kaleessa haasoftanii olitti wanni haaromni isin fiddan hin jiru jechuudha. Sinigalee dhugaan jirtu tana hayxi jirtu tana gadi liqimsaa fudhadha. Nuti isin baandaa jettanii ergamtuu Masrii jettanii ergamtuu Juntaa jettanii ergamtuu Ameerikaa ergamtuu Awurooppaa waan feetan nuun jedha. Hin beeyna nu waan dalagaa jiru. Kaleessas hin beeyna. Gaafa wayyaan irratti qabsoofnes hin beeyna. Har'as wayita biltsiginna irratti qabsoofnu waan qabsoofnuuf beeyna waan godhaa jirru beeyna. Akka keessan saayima akkas ta'e ebalu mooyate osoo waa takka lafa hin jirre bar gadiin jedhu hin barkakum mataan akkas hin ta'u nuti waan akkasiisan hin qabnu tagbariidhaan qunna gariidhaan qabannee waan qabnu itti sochoonaa jechuudha. Kanaafi ummanni keenya hundi hayxi jirtu tana dhugaan jirtu tana kanaaf ummanni Oromoo jabaachuun nurra jira. Jabaadha. Tokkummaa cimsaa. Oromiyaan bilisoomuu wala boomsuu hayyuun kee goonni kee akka kabajamu yoo barbaadde Ameerikaa miti Awurooppaa miti. Akkuma isiniin jedhaan jiru irra deddeebi'ee walabummaa goonfachuudhaaf bilisummaa goonfachuudhaaf Oromoon yoo gadi baatee falmatte qofa.